Garaara kee nutti hin jabaatin gooftaa keenya dudda nutti hin gatu. Yeroo muraasaaf si dhiiseen ture kanaaf rakkinamaadhaan qabamtee turte. ኛው መልእክት እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ስለ ሕፃናት ጸልዩ አለኝ። ስለ ሕፃናት ጌታዬ ምንድነው ስለው የሕፃናትን ነፍስ የሚፈልግ በዚህ በተለይ በፈረንጆቹ አዲስ አመት ከሁለት ወር በኋላ Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Saayitii kanaaf odeeffannoo ariifataa fi amanamaa ta'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Chaanaalii kanaaf namoonni haaraa taatan chaanaalii keessan kana saabskiraayib gochuun maatii tahaa jechaa hunda dursee akka odeeffannoo keenya isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa tuqaa isiniin jenna. Waldaa Araara Waaqayyoo addunyaalessaatti tibba kana maaltu tahaa jira? Raajittiin Meeroon Dambaruu ergaa rifachiisaa fi rifachiisaa tahee biyya keenya Itoophiyaa akkasumas Eertiriyaa fi Ameerikaa Kaalifoorniyaa keessa namoota jiraataniif waan Waaqayyootti dubbate gurguddaa 5 dubbatteetti. Maalidha wanti sodaachisaan kun kan jedhu tokko tokkoon kan sin dhageessifnu taha. Xumura irratti odeeffannoo nuti sin dhageessifnu faarfataa Hirphaa Baahiroo maal jedhe waa'ee eebba albeemisaa kan jedhullee isin dhageessifnaa hanga xumuraatti nu hordofaa jechaa gara odeeffannoo bal'inaatti isin dabarsinaa laayik gochuudhaan dhaggeeffachuu eegalaa isin jenna. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo jalqaba irratti argannoon waldaan Araara Waaqayyoo addunyaalessaa magaalaa Naqamteetti kan argamtu hojii gurguddaa Waaqayyoo biyya keenya keessatti karaa fuuraa fi foonii dhalootaaf eebba gochuudhaan kennaa guddaa taatee jirti. Maal reetibba kanas haalli biyyi keenya keessa jirtu ulfaata ta'uu isaa irraa kan ka'e akkuma kanaan duraa yeroowwan garaagaraatti biyya keenyaaf Waaqayyoon kadhataa turte. Tsoomaa fi kadhannaan guyyaa 21 kana jechuunis torban 3 walitti aansuudhaan dadhabne utuu hin jedhin hundeessaa fi abbaan mul'ataa waldaa Araara Waaqayyoo addunyaalessaa Raajii Masarat Taayyee fi tajaajiltoonni waldaa sanaa biyya keenyaaf Waaqayyoon kadhachuu irratti argamu. Beekan wallaalaaf araara kee, xinnaa guddaaf araara kee, biyya kanarratti araara kee, magaalaa baadiyyaa irratti araara kee, ilmaan namootaaf araara kee, lubootaaf araara kee, kan faarfataniif araara kee, raajotaaf araara kee, wangeelaawotaaf araara kee, saba keetiif araara kee, warra guyyaanitti dhiyeef araara kee, warra abdiin qabneef araara kee, warra jireenyi bitaatti galeef araara kee, qilleensa biyya Itoophiyaa irratti araara kee, lafa irratti araara kee. Araara kee gooftaa keenya, araara kee Waaqayyo keenya, araara keessa nu jabeessu, araara keessa nu dhaabu, araara keessa lafa fayyisu, isa qilleensa fayyisu, isa dachee fayyisu, isa lafa fayyisu. Araara kee gooftaa, araara kee gooftaa, araara kee abbaa, araara kee abbaa. Fuula ifa kee nutti deebisi, fuula dheekkamsa nurraa kaasi, aariin kee nurraa qabbanaa'u, aariin kee biyya kanarraa qabbanaa'u. Akka karaa deemaa karaa bulee darbuu taate biyya kana keessatti biyya Waaqayyo dhiise fakkaateera biyyi kun. Araara kee gooftaa, araara kee abbaa, nutti gadi jedhi abbaa, nu milladhu abbaa, nu qaqqabadhu abbaa, nuuf kadhatami abbaa, nu dhaga'i abbaa, nutti araarami. Ulee dheekkamsaa nurraa kaasi, fuula dheekkamsaa nurraa deebisi, harka araaraa nuu bal'isi, fuula araaraa nurratti ibsi, fuula ifa kee nurratti ibsi ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos. Aifu fuula araara kee, aifu fuula araaraa, aifu fuula araaraa gara biyya kanaatti. Adeebi'u fuula araara kee, adeebi'u fuula araara kee, adeebi'u fuula araara kee. Haarii ilma namaa, haarii ilma namaa dhiisi, kan lubootaa dhiisi, kan faarfatanii dhiisi, kan tajaajiltootaa dhiisi, kan moototaa dhiisi, kan abbootaa dhiisi, kan dargaggootaa dhiisi. Dabaa biyya kana keessatti hojjetame, dabaa ilma namaa irratti hojjetame, rakkina ilma namaa irratti hojjetame, araara keetiin ati dhiisi, araara keetiin ati dhiisi, araara keetiin ati dhiisi, araara keetiin ati dhiisi. Cubbuu biyya kanaa, cubbuu dhalootaa, cubbuu abbootaa, cubbuu beektotaa
gooftaa cubbuu maanguddootaa akka qayyoota ganamaatti fuula keetii haxaayi dabarsi haxaayi fuula keetii haxaayi cubbuu keenya haxaayi irra daddarba keenya haxaayi fuula keetii ifa fuula keetii balleessi garaa cabaa nuu kenni garaa dura keetti kufu nuu kenni sabni kun gara keetta deebi'u garaan saba keenni jabaate lapheen saba keenni jabaate guddinni gara galfate inni dudda sitti gate garaan dhaloota kanaa gara keetta deebi'u sammuun dhalootaa gara keetta deebi'u lapheen dhalootaa gara keetta deebi'u gara sodaa keetta deebi'u gara ulfina kee barbaadduutta deebi'u gara siif sagaduutta deebi'u gara siif kufuutta deebi'u Yesuus. Radiana namasak ronda la barradiana namakranda declare radiana nabo santardia adebiu garaan dhaloota kana adebiu garaan abboota adebiu garaan beeka adebiu garaan wallaala adebiu araara kee gooftaa araara abbummaa kee nutti agarsiisi garaa nutti hin jabaatin garaara kee nutti hin jabaatin gooftaa keenya dudda nutti hin gate yeroo muraasaaf si dhiiseen ture kanaaf rakkinamaadhaan qabamtee turte yaasa ishee si jajjabeessuu dhabdee qilleensa rakkinaan kan raafamte jedha dubbiin kee amma garuu bara baraatiin si yaadadha jedha abbaa bara baraa. Waaqayyo isaan haa eebbisu isiniin jennaa isin kennaa keenyadha kadhannaa keessaniin akka Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa fidu ni amannaa ittiin jennaa. Odeessa keenya lammeeffaa irratti argannuun raajii Meeroon Damberoo ergaa ariifachiisaa fi baay'ee sodaachisaa biyya keenya Itoophiyaa akkasumas Eertiriyaa fi Ameerikaa Kaalifoorniyaa keessa namoota jiraniif waan Waaqayyotti dubbate gurguddoo 5 dabarsitee jirti. Wanneen gurguddoo 5 kuni waan Waaqayyotti dubbate obboleettiin keenya raajii Meeroon Damberoo akka armaan gadii kanatti waan isheen dubbatte isin dhageessifna nu hordofaa. Tokkoffaa irratti ergaa Waaqayyotti dubbate Itoophiyaa irratti qilleensa hamaatu gadhiifamuuf jedha. Qilleensi kun aangahoota hedduu kan gaaga'u wanta ulfaataa fi naannolee hedduu duwwaa kan godhu qilleensa jabaatu ka'uuf jira jetti. Ergaan ishee lammeeffaa irratti dubbatte mana waaqeffannaa tokko irratti haleellaa geessisuun wanti hamaan amantoota amantii garaagaraa hordofan gidduutti akka uumamuuf waan karoorfametu jira. Afurri kun jeequmsa hamaa kaasuun wal waraansa hamaa kaasuuf akka sababaatti uumamuuf waan jirudha. Jabaannee Waaqayyoon haa kadhannu jechuun dubbatti. Ergaa sadeeffaa irratti obboleettii keenya raajii Meeroon Damberootti Waaqayyo dubbateen dhiiga daa'immanii dhuguudhaaf hanga barri haaraa faranjootaa seenutti afurri Lucifer daa'imman irratti karoorfameera. Kanaaf daa'imman biyya keenya keessa jiraniif jabeessinee Waaqayyoon haa kadhannu jetti. Ergaa afuraffaa irratti argannuun pirezidaantiin Eertiriyaa ajjeesuudhaaf hafuura du'aa guddaan gadhiifamee jiraachuusaa Waaqayyoon agarsiisaa jira jetti obboleettiin keenya raajii Meeroon Damberoo. Kanaaf nama kanaaf yookaan pirezidaantii Eertiriyaa kanaaf jabeessinee Waaqayyoon haa kadhannu jettee dubbatti. Xumura irratti ergaa isheen Waaqayyoon natti dubbate jettee dhalootaan akka ga'uuf nu dhaamte biyya Ameerikaa Kaalifoorniyaa irratti balaan uumamaa guddaan raawwachuuf deema. Kanaaf sabni koo na haa kadhatu jedha Waaqayyo jettee dubbatteetti. Egaa dhaggeeffattoota keenya ergaa kana akka salphaatti ilaaluu dhiisneeti hundumti keenya ergaa kana dhalootaaf sheer goonee namni sagalee kana dhaggeeffataa jiru hundi keessan miidiyaa qabdanii sheer waliif godhaatii dirqama keessan ba'a jabeessinee Waaqayyoon haa kadhannu jenna. Waaqayyo warra kan isaatiitti utuu homaa hin dubbatin raawwate hin beeku. Kanaaf jabeessinee Waaqayyoon haa kadhannu jecha guutuu ergaa kana kunoo akka kanatti dhaggeeffadha. ሰሞኑ እግዚአብሔር ያወራኝ አንዳንድ መልእክት አለ። በመጀመሪያ አንድ ንፋስ አየው። ይሄ የሚነፍሰው ክፉ ንፋስ በአራቱም አቅጣጫ ሆኖ በክልሎች ላይ ሊነፍስ ያለ ክፉ ንፋስ አየው። በክልሎች በኢትዮጵያ ክልሎች ላይ ሊነፍስ ያለ ክፉ ንፋስ አየው። በኢትዮጵያ ክልሎች ላይ
በኢትዮጵያ በክልል ውስጥ በሚኖሩ ማህበረሰብ ብቻ አይደለም የባለስልጣናትንም ነፍስ የሚፈልግ ንፋስ ነው አለኝ የጌታ መንፈስ። ይህ ንፋስ የባለስልጣናት በክልል ውስጥ ያሉ የባለስልጣናትም ነፍስ የሚፈልግ ክፉ ንፋስ ነው። ህዝቤ ነክቶ እንዲጸልይ ንገር ያለኝ የመጀመሪያው። ሁለተኛው የጌታ መንፈስ እንደዚህ ያለኝ አንድ ቤተ እምነት ላይ ጥቃት አድርሶ በማህበረሰቡ መካከል በቤተ እምነት ወይም በሃይማኖት በኩል ድጋሚ የህዝቡን ሰላም ሊነጥቅ ያለ ድንገተኛ አዋጅ በጨለማው ዓለም ታውጇል። ሶስተኛው መልእክት እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ስለ ህፃናት ጸልዩ አለኝ። ስለ ህፃናት ጌታዊ ምንድነው ስለው የህፃናትን ነፍስ የሚፈልግ በዚህ በተለይ በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ከሁለት ወር በኋላ ደማቸውን በመጠጣት ኪዳን ሊያደርጉ ያሉ የሉሲፈር አሰራሮች አሉ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ደረጃ ብቻ አይደለም እንደ ዓለም ነው ይሄንን መልእክት ያወራኝ። የህፃናትን ደም ሊጠጣ የተዘጋጀ ክፉ መንፈስ አለ። በሶስት አቅጣጫ የህፃናትን ነፍስ ሊነጥቅ ያለ ደማቸውን ሊጠጣ የጨለማው አሰራር አለ። ይህ የጨለማው አሰራር በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ ነው። እግዚአብሔር የተናገረኝ የህፃናትን ነፍስ ይፈልጋል። በአዲሱ ዓመት በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ጠብቆ ሉሲፈር አዲስ ኪዳን ሊያደርግ ይፈልጋል በህፃናት ደም። ስለዚህ ስለ ህፃናት ጸልዩ። በሶስት አይነት አቅጣጫ ሊገለጥ ያለ የጨለማ አሰራር አለ በህፃናት ዙሪያ ላይ። አራተኛ የጌታ መንፈስ የተናገረኝ ስለ ኤርትራ ምድር ነው። ከአንድ ወር በፊት ስለ ኤርትራ እዚህ ስፍራ እያጸለይኩ ነበር። ምን ነበር ያየሁት? ወደ ኤርትራ ምድር በጣም ብዙ አሞራዎች አየሩ ላይ ሲያንዣብቡና ምድሪቱ ላይ ማረፍ ሲፈልጉ ጌታዊ ምንድነው ስል የኤርትራን ፕሬዝዳንት ነፍስ የሚፈልግ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ አላለኝ። ዛሬ ሌሊት ደግሞ የጌታ መንፈስ በኤርትራ ባንዲራ ዙሪያ ከባድ ማዕበል ተነስቶ አየሁ። ከባድ ማዕበል። እኔ መልእክት አስተላልፊ ነው ያለኝ። ከዛ ከህዝቤ ጋር ጸልይ ነው ያለኝ። ሁሉ ሰው እንዲጸልይ ነው የምናገረው። ማዕበል ሲነሳ ከዛ ማዕበል ብዙዎች ሊያመልጡ ሊሸሹ ይጥራሉ። ጭንቀት ውጥረት ሆኖ አየሁ። አሜሪካን አለኝና ካሊፎርኒያ የሚባል ግዛት ውስጥ ወሰደኝ። አምስተኛ ካሊፎርኒያ ድንገት በተፈጥሮ አደጋ ስትመታየው። ድንገት በተፈጥሮ አደጋ አሜሪካን ውስጥ ያለች ካሊፎርኒያ የምትባል ስቴት ላይ ድንገተኛ የተፈጥሮ አደጋ መጥቶ ህዝቡ መውጫ እስኪያጣ ድረስ ሲጨነቃየው። ሁላችንም ቀኝ እጆቻችን ከፍ እናደርግና ሁሉ ሰው እንዲጸልይ ይፈልጋለሁ። አጥብቃችሁ እያፈረሳችሁ እግዚአብሔር መልእክት የሚናገረው ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። እንዲህ ጠላት አቅዷል። አፍርሳችሁ ጸልዩ። ህዝቡ እንዲሻገር እኛም እንድንሻገር ምድሪቱም ሰላም እንድትሆን ነው። ስለዚህ ሁሉ ሰው እያፈረሰ እየተቃወመ ይጸልያል። በኢትዮጵያ ዙሪያ ጸልዩ። የህፃናትንም ነፍስ የፈለገውን ክፉ እየመታችሁ ጸልዩ። ከሁለት ዓመት በታች የሆኑትን ህፃናትን ሲያስገድል አይታችኋል። ልክ እንደዚህ አላውቅምና የብዙ ህፃናት ደም ሊያፈስ የተዘጋጀ እቅድ አለ። ኪዳን ሊገቡበት ያለ በደም ሊደረግ ያለ ኪዳን አለ። እያፈረሳችሁ ጸልዩ። ስለ ኢትዮጵያም ጸልዩ። ክልሎችን ይዛችሁ ጸልዩ። መልእክተኞች ነን፣ ጸልዩ። መንፈስ ተማስፋሽ መንፈስ ተመጣጭ መንፈስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ከምድሪቱ ላይ እናነሳለን፣ ከአየሩ ላይ እናፈርሳለን፣ ከደመናው ላይ እናፈርሳለን። በኢየሱስ ስም ክፉ አዋጅ ይፍረስ። ጌታ ነው። ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። ይህ ወር ከመግባቱ በፊት ህዳር ወር ከመግባቱ በፊት አንድ ሚዲያ ላይ ያገለገልኩ እናገር ነበር። ድንገተኛ ሞት ህዳር ወር ላይ ጠላት ድንገተኛ ሞት እንዳቀደ። ዛሬም ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉና ድንገተኛ ሞት በሉ። ድንገተኛ ሞት በሰፈሬ አይሆንም። የትኛው በኢትዮጵያ ክልሎች ላይ በባለስልጣናት ላይ በክልል ባለስልጣናት ላይ በህዝባችን ላይ በትውልዳችን ላይ ደግሞ በህፃናት ላይ የታወጀ ድንገተኛ የሞት አዋጅ በህዝብ ላይ ለመጫን የወጣ ማንኛውም ቀንበር በኢየሱስ ስም ተሰበረ። አሜን። ኑሯችሁ ተጠበቀ። አሜን። ህይወታችሁ ተጠበቀ። አሜን። መልካም Egaa obboloota koo ciniinsuun hamaan ittuma caalaa jira. Waaqayyo warra kan isaatii warra isa kadhatan
haala ulfaataatti dabarsee hin kennu. Keessa dabarsa malee. Kanaaf Waaqayyoon dammaqne haa kadhannu jechaa gara odeeffannoo ittaanutti darbuun dura gidduutti gara chaanalii keenya kan dhuftan baga nagaan dhuftan jechaa chaanalii kana subscribe godhaa. Odeeffannoo kiristaanummaan wal qabatan amansiisaa fi wayitawaa argadhaa isiniin jechaa odeeffannoo xumura irratti argannoon faarfataa Hirphaa Baahiruu jaalalaa fi kabaja guddaa namni nuti qabnuuf gidduu kana albeemii isa jalqabaa walitti dhaame jedhu hojjetee eebbisiisee ture. Tajaajiltoonni fi namootni hedduunis eebba faarfataa keenya jaallatamaa Hirphaa Baahiruu irratti argamu sirna eebba isaa bareechuun jaalala itti agarsiisanii turanii. Maarree faarfataa Hirphaa Baahiruu obboloota sirna eebba albeemii isaa irratti argamaniif akkas jedhee galateeffateera. Galatooma akkuma beekamu torbe darbe jechuun 11 bara 2015 dadhabbii baay'ee booda albeemii koo jildi tokkoffaa xumureen akkan eebbaaf isin affeere dhageessanii dhuftanii na wajjin Waaqayyo waaqessuun kabajjaniittu. Egaa kanan jechuu barbaade ani obboleessi keessan xiqqaan kun kabajaaf jaalala isin natti agarsiiftaniif waan jechaa hin qabu. Waaqayyo dachaa isin haa kabaju. Eebbifama. Akkasuma immoo lallabdoonni wangeelaa, faarfattoota, ogeessota kaameraa, ogeessa sagalee, daayirekteerota, top dizaayinii fi ogeessota ogummaa garaagaraan tajaajiltaniif ittiin na cina dhaabbattan hundumaa Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Ulfaadha. Eebbifamaa jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti barreesseera. Obboleessa keenya Hirphaadhaaf nusi jaallanna ati kennaa keenya jechaa odeeffannoo keenya saayitii kanaaf qabannee goolamneerra. Odeessa biroo saayitii muraasaa booda isiniif gadhiifnuun hanga wal agarruutti nagaatti eebbifamaa isiniin jenna.